artii bakka buute jimmaan bakka buute atirraa bookiftu kun jaalatte inni kun hargatti dhalanne inni kun jaalate artitti dhalanne inni kun jaalate jimmatti dhalanne inni kun jaalate shawatti dhalanne inni kun jaalate wallagatti dhalanne amaari jaalate gondaritti dhalanne rabbi to akka ofii fedhetti bakka ofii fedhetti fedhu beekaasi godhee fedhu hayyuusi godhee fedhu wallaalaasi godhee riskii ta'e yookiin sitti dhiphisee yookiin sitti bal'isee si uuma gaafa si uumu immoo gaafa hayyuu taatu yookiin gaafa goota taatu goonni ganda itti dhalate qaba malee ganda san itti dhalate malee ganda saniif hin dhalan goonni ka biyya hundaati obboleewwan kiyya nuti oromoodha tokkofa irratti oromummaa walitti qabna oromiyaa walitti qabna obboloodha nuti dhiiga tokko ilmaan abbaa tokkooti garri wal geessinu hin jiru garri wal geessinu yooma jiraate illee mee ilaalchuma kamiin ilaalcha kamiin hayyuu gaafa lubbuun jiru saba isaatiif biyya isaatiif qabsaayaa ture tokko ar'ammootu suuraa isaa gaggaragalchisa reeffa qabrii keessaa baasanii suuraa gaggaragalchanii arrabsuun istirateejii qabsoo kam keessa jira istirateejii qabsoo kam keessa jira kuwen thank you kuwen mee isuma dhugaa rabbii isinitti himaa nama du'e tokko hayyuu keetii miti goota keetii miti beekaa keetii miti nama gaaf lubbuun jiru oromoof oromiyaaf jiraatee miti diinuma keetu yoo ta'e reeffa isaa baaftee isaa du'e suuraa isaa gaggaragalchitee qabsaa'uuni arrabsuuni istirateejii qabsoo karaa nagayaati moo istirateejii qabsoo hidhannooti moo istirateejii boordii filannooti moo maal innidha qabsoon hundi istirateejii qaba bar arabannaa taachuu ta'uutu nu maraachina wallaahi na kun hiddi akkitti mataan na bahe ani waan akkana na gubuun qabuwan isa dhugaa rabbiitti isuma dhugaa rabbii yamin istirateejii noono istirateejii kamiko nu dhibee bar wanni nun beeyne yoo jiraate nutti hima isi wajjin hidhannee kaana sabni keenya gabrummaa keessa jira beela keessa jirra ummanni keenya biyyarraa beelayaa jira dheebotaa jira dhumaa jira hidhamaa jira istirateejii qabsoo kamiitii yoo jiraate nutti hima yookaan rabbi sodaadha homa itti amanta wayii yoo jiraate rabbi sodaadha dhiisa keessattuu jara kana sadiin dhiisa jarri kun abbaa fi haadha keenya caalaa ilma oromoo ka afaan oromoo dubbaturraa haqa qabu wallaahi haqa qabu bar warra isin suuraa gaggaragalchitan kana seenaan beeytan malee isin warra isin irra suuraa gaggaragalchitan gadheen afaan ufiitu barreessuun beeyne maqaa ufii guutuu aga abba sadii barreessuun beeyne suuraa gaggaragalchitu kana wallaahi jiraa isaaniiti miti du'aa isaanii diinni sodaataa ture kana beeytanii isa dhugaa rabbii isinitti himan wallaahi kakadhe isinitti himan du'aa isaanii nutti ka'a jedhee diinni sodaataa ture bara arabannaa taachuu qabrii keessan maa dhabdan homallee irraan buuftan maaliif warra fafaa ta'an maaliif ilmaan inni koo na dhibaa bareekwaan wallaahi na dhibaan min ayna zamanno qoy qiyaama bu'uu hedaan akkasumatti fakkaatara hin sodaadhaan ammoo ijoolleen tokko asli maaliif gizee namni wallolu dhiifta maaliif gizee hayyoota rafta callisara isa dhugaa rabbii bakka suuraa hayyoota gaggaragalchan dhaqee dubbachuu anummaan nama arrabsuu danda'u waa daffar kun hin sodaadhaan badaa silkii waynatti dhoya badaa qiyaama wayittu bu'oodha
musiba waytu nama kanatti bu'uudha jire sodaadhamaan jettan wallahi rabbiin arga min ayna zamanno mallattoon qiyaamallee akkasii miti akka dhageenyetti warri amantii yeroo himu kanaami ka dhageenye mallattoon qiyaamaa ka dhageenye namootatu gabaabbataa deema umriin namaa kun xiqqaataa deema dubartiin dhiira tokko jala dubartii hedduutu yaa'aa waan akkasii dhageenye isa beekaa ofii beekaatiif jiraataa ture goota reeffa isaa diinni sodaatu ilmaan ilmoo isaa boolla baaftee suuraa gubdii hin dhageenye hin jiru hin dhageenye wallahi hin dhageenye sheekotiin dhuftee isin abaarte isin kadhatte isin gorsite dadhaban isin abaaran rabbillee mootu abaarii jaraa dhaga'uu dide osoo isin xarage osoo sirkiin kunuu isinitti dho'e silaa tokko irraa barumsa fudhata indeeta abbaati shaalanaa leeno maal amma namni tokko asli yoo wal dhabe for example asli yoo wal dhabe halkanii guyyaa yoo asli arrafite maal rakkoo qaba barbaaddee eenyutu jira arsii keessa namni oromoon jaalatu kami namni jaalatu kami jettee aga barbaaddee suuraa garagalchitu ansi miidhe taanaan hin balleesse taanaan sa'a 24 suuraa kiyya garagalchitee arrabsuu miti yoo na ajjeefte maal rakkoo qaba gosa qabaattu gosti gumaa sirraa kafalte qabaattu atuu hin kafalatta dhabdummootu hin hidhamtaa jechuudha yookiin miliixee biyya jijjiiratta ahsan haja kara achirman gad asli atafa fakkennaaf asli yoo balleesse fakkennaaf haga barbaadde goota oromoo fi oromiyaa jiraataa ture nama dukkana keessa dhaabatee saba isaatiif shaamaa ta'aa ture haga suuraa gubdu nama amma osoo lubbuun jiru sitti balleessisan ajjees allaqe kafali dadhabdu hidhame zaset amma jaarraa abbaa gadaa arrabsite gootummaan sii dabalamu maali qabsoon immoo tu'ate akka gandaatitti fuula duratti gaffaatu maali inni immoo abbaa jufaar arrabsite gootummaan sii dabalamu maali qabsoon ati ganda keetii hamma tokko ati fuula duratti gaffaatu maali inni waaqoon arrabsitullee akkasuma mee maali bu'aan maa inni hin jira bu'aan jira allo isa dhugaa rabbii jira hin jira taanaan nutti hima nullee barbaannee nama arrabsina xiyyaaqee no anamma waa beekee isin gorsaan jiru xiyyaaqee no istirateejii qabsoo karaa kamiiti dhabra qabsoon hundi istirateejii qaba yetinyaano faashinno qabsoo bara 2020 rabbitu dhaloota ammaa kana keessa sammuu kaayini akka carraa ta'e hunduu biyyarraa gabbaye inni kun biyya faranjii dhaqee inni kun asin biyya arabaa kana dhaqee ruuza arabaa kanaa fi hambargar quufee waan shashaqqaleen smartifoonii argate samboona aappiin dhufeera banatee dura gattaa'aa jechuu albaneetuma haqqisa wanni inni haasa'u kun isa dhugaa rabbi osoo shintibeetiin jiraatuu baate karaa gubbatti haqqise akka biyyaa san achi goranii karaa lagaatitti haqqisan ta'e ajaan isaa jechuudha ummata lafarraa xaraga wanni amma miidiyaa irratti haqqisan kun jechuudha sila hafuurri isaa jechuudha osoo silkii ofii keessatti haqqisuu baate achi baheetiniin baadiyyaa biyya keenyaa keessatti haqqise akka koronaan chaayina irraa ka'ee addunyaa guutuu wal ga'eessanitti ummata guutuu lafarraa fixa dhukkubni isa keessaa bahu kun jechuudha ummata kiyya rabbiin banii afaanin udhaanu isiniin godhin wallaahi wanni miidiyaa kanarraa deemaa jiru kuni ganda ufii jaalachuu osoo hin taane ganda ufiitiif qabsaayuu osoo hin taane
afaan udanu jira asi mas malas ndom adenna haqqisu miti udanu rabbiin bani afaan udanu isin godhu tawbadda abba Jufar jaalatta hin jaalatta ana sitti malal ani waan beene kun sitti ma dhagay abba Jufar jaalatta taanani ka abba Jufar fayyadu abba Jufar ka fayyadu dhagefad wanti abba Jufar fayyadu tokkofa irratti seenaa isaa dhaloota barsiisudha seenaa jireenya isaa dhaloota barsiisudha inni lammaffaa masjida ijaare namichi kun gaafa lubbuun jiru sadaqataa ture albukeedii amma arabaaf faranjiin Itoophiyaatti baaftu kana arabootatti baataa ture su'uudii dhaqiitiin gaafadhu boqqolloo jechuudha boqqolloo su'uudii dhaqxee yoo bitachuu barbaadde habashii jiraniin tigare masjida ijaare sadaqatul jaariya hadeemtu fi kayrin in jaalatta taanan dhugaan jaalatta taanan nama 400 taatee haga abbaa Jufaartu nu jalaa tuqame jettee obboleessa abbaa Jufaar ka oromummaa walitti qaban ka islaamummaa walitti qaban ka dalagaan isaanii akka tokko hiriyyaa isaa arrabsitu akaakayyuu kee abbeeraa kee arrabsitu masjida ijaari birrii walitti guuri ibin birrii daataa kanaayyuu walitti qabi qur'aana tokko biti masjida keessa kaayi haga gaafa qur'aanni sun ciccituutitti isaa deemti jechuun masgajaa biti masjida keessa kaayi hin qabda yoo ta'e xiqqoo rabbii sitti beekoo ta'e madrasaa wayii ijaari kan harka qalleeyyiin itti baratu namni ati barsiifte suni mana barumsa sanirra aalimni yaa'u hundi haga sanyiin aalima sanii cittutti isaa deemti kana hundaa dadhabda abbaan Jufaar abbaa kee ta'uu itti amantaa magfiraa kadhuuf salaata keessatti sooma keessatti yoo baatu yoo teettu yoo deemtu kadhuuf ka isa fayyadu kana isa ka fayyadu kana dhaloota dhufummoo ka jiruuf ka dhufu ka fayyadu seenaa isaa barsiisu lamaan wal bira ooftee jechuudha jaarraa abbaa gadaa jaalattas yoo ta'e akkasuma lamaan isaaniitu olomaa lamaan isaaniitu gootota lamaan isaaniitu sheekota lamaan isaaniitu nama rabbiiti lamaan isaaniitu oromoo qulqulluudha islaama warra qabsoo jaarraa abbaa gadaa nama osoo qabsoo keessatti osoo waraana lolchiisaa jiru salaataa turedha hin jaalatta taanaan profaayilii qofa godhachuun gahaa miti profaayilii qofa godhachuun gahaa miti afaaniin qofa nama jaarraa tuqe irratti waliin dhiibnu jedhanii mana banatanii hiriyyaa isaa arrabsuu miti no akka anaa for example osoo akka yaada kiyyaati amma mucaan kaleessa osoo ijoolleen Harargee quban qabaatiin nagayaan tokko jaarraa abbaa gadaa arrabseemi sila anamma ana taate jechuudha akkam godha beektanii yaa rabbi gurbaan kun yoo wallaala waan kana godhaa jiraate yaa rabbi qajeelchi yoo mootu osoo beeku godhaa jiraate yaa rabbi dhabamsiisi musiibaa wayitti buusi jedheetuma isaanii mootu waan amma jedhe sadaqatul jaariyaa kana godhaaf sadaqatul jaariyaa kana ijoollee oromoo walitti as waamee mee abbaa keenya abbaa qabsoo maandisa oromoo kan abbaa amantii jaarraa abbaa gadaa kan arjaa oromoo ka gaafa lubbuun jiru oromoof oromiyaa jiraataa ture kana
yaadannoo waa wayii haa goonuu fi sadaqatul jaariyaa waa wayii nuti haftee isaati nuti ilmaan isaati jedhee namoota gastirra galfadhee waliin balaw gastirraa jedhu kanaa fi koomentii jala balaw jedhan kana doolaara 50 fida guddaa miti bar guddaa miti doolaara 50 fida namni kumni tokko silaalaa yoo jiraate ati namni 4 gasti keessa cafaraa jirta sintiro andishi 500 adelam kaanteega doolaara 50 meeqata namni kuma tokko mana tokko keessa taa'eetiniin jaarraa abbaa gadaatu na jala tuqame jedhee abbaa jufaar obboleessa jaarraa abbaa gadaa arrabsu kuni doolaara 50 yoo walitti qabe meeqata kalkuleet gora walitti qabde biyyatti achi ergitee naannoo masjiidni jirratti masjiida wayii ijaarta maqaa jaarratiin haga masjiidni sun achi diigamutti ajriin isaanii deemti jechuudha. waan masjiidan ijaaru yoo si ga'uu baate hoo hordoftoonni kee yoo nama 100 akka nama 5 nama 10 ta'e hoo doolaara 50 akkasuma waliin baaftanii doolaara 50 waliin baaftanii doolaaruma 300 takka 600 takka 3 takka waliin baaftanii kuma diidama Itoophiyaatti ergitanii qur'aana 100 bittanii masjiida geessitan. haga qur'aanni sun ciccitee dhumutti ajriin achirraa warra qara'u achirraa deemtu isaanii deemti jechuudha. Kazzaba tarrafe kana hundaa hin dadhabda humna qabdu maallaqa qabdu ta'eetifu akka rabbitti erga jirtan taane yeroo masalaattu argite yeroo masalaattee geessitu salaata booda haa ta'u salaata dura مغفرة كأتا يا ربي أباكي أباكين أبا أرومو يا ربي أرارني يا ربي رحمتك قريب يا ربي الله نبينا محمد نور صلى الله عليه وسلم جد نما لما سدي وامته نياتشفت صدقاء الرغوت كران sila amantiin ta'e eeyyamtu akkasi karaa jarri irraa wanni sila jarri nu barsiisaa jiran waan sani wanni karaa amantiitiin jarri nu barsiisaa turan akkasi sinigalee waaqoo guutullee akkasuma obboleewwan kiyya waan tareefi rabbi isinii haa dhiisu كجارة الرب سلة أكأثلت كويادة أثليت أنا مرتي دوا إسرت كنون دندو وأنت رافي ربي سني حديث ميرا كيف قلتني الرب ستانو أصوبيتا الرب ستانو وأنت ربي سني حديث كأفوف في جري هندو إجتين كوني أورمو كمو kalubbuun addunyaa kanarraa darbe osoo jireenyi itti mi'aawu osoo guyyaa tokko hafuuran baafatin osoo guyyaa tokko jaartii ufii wajjin bashannanin ilmaan ufii hin bashannansiisin si bakka arra jirtu kana caalchisuuf yoo bakka kanatti caalchisuu baatanillee cilciltaa amma keessa jirtu kanatti agarsiisu osoo halkanii guyyaa miilan ka konkolaataan hin jirre ka telefoonni hin jirre miila gaangee fardaan osoo deeman jireenya isaanii guutuu fixan baratan akka ammaa kana wantiin smartphone hin jiru kaasuma sagalee qaqqabde adadada ati bay achin boy minam jedham kun hin jiru wali bilbilun hin jiru yallam haji adam saddo baalen irra xarayaa fuudhetin finfinnee fide bar beeytanii
Yo jimmatti waa hajamte Hararge irraa kaate jimmaan dhaquuf yoo farda yookiin gaangee qabaanne miilan baatii meeqa deemtee dha. Jimmarrallee yoo hajamte akkasuma quufni akka ammaa kun hin turre ka ganama manaa bayaniitumaan galgala galan kun al nabbarem. Soo kanaaf gandummaan dhukkuba. Namni ganda ofiin beekne immoo diqaaladha. Ganda ofii beekuun immootu ganda biraa jibbuu miti. Tsinfanyina jedhama afaan Amaariffaatiin. Gandummaan dhukkuba. Zirzirii gandummaa kana isinii hima dooftoriin qabadhaa dubbii kana. Dubbii kana dubbii dooftorii hoggaa deemsaroo isinii barateetti qabadhaa. Akka laayyootti ilaalina. Gandummaan dhukkuba. Dhukkuba. Namni ganda hin qabne mootu diqaaladha. Kana jechuun ganda irraa dhalatte beekuun ganda biraaf hin jibbisiisu. Diqaalaa malee ilmoon halaal taaraa fi abbaa halaal irraa dhalatte ganda ofii beekti. Ganda ofii jaalatti. Ganda ofii namni jaalatu mootu ganda namaa kabaja. Hayyuu ofii namni jaalatu mootu hayyuu namaa kabaja. Are you understand? Are you understand? So ilmaan haramuun ta'ina. Ganda kee jaalatta taanan ganda namaan tuqin. Hayyuu kee jaalatta taanan hayyuu namaan tuqin. Hayyoonni kuni isintu hin beeyne malee ganda keessanitti dhalatan malee ganda keessan qofaaf hin dhalanne. Keenya hunda. Kan Oromoo hundaati. Goonni Harargee qofaaf qabsaa'e Harargee bilisoomsuuf qabsaa'e hin jiru. Dhageettanii beektu seenaa irratti. Goonni Baalee qofaaf qabsaa'e hin jiru. Goonni Arsii qofaaf qabsaa'e hin jiru. Goonni Wallaggaan qofaaf qabsaa'e hin jiru. Goonni Walloon qofaaf qabsaa'e hin jiru. Goonni Jimmaan qofaaf qabsaa'e. Goonni Iluun qofaaf qabsaa'e hin jiru. Goonni Boorana qofaaf qabsaa'e. Gujii qofaaf qabsaa'e. Karrayyuu qofaaf qabsaa'e hin jiru. Oromoon gabrummallee yoo gabroomes walumaan keessa jira yoo bilisoomes walumaan bilisooma. Isini galee. Ibin warra lubbuun jiru hin jirree miti warrummaan amma lubbuun jiru kunuyyuu karaa isaanittu garagara malee hawwan isaanii bilisummaadha jedha kennu. Kana beektu? Kana beektu? Karaa isaanittu garagara. Kuni asiin karaan karuudhaa jira yoo asiin deeme kara dhihaa kanaan. Kun gara kaabaa kanaan yoo deeme jira. Kun kara kibbaa kanaan yoo deeme jira. Kun kara bahaa kanaan yoo deeme jira. Ilaacha jechuudha. Sigalee deemsa jennaan amma asuma kaateetiin Abiyyi asii kara dhiyaa ol fiige Jawaarimootu asii gara bahaa fiige Marroon asii gara kaabaa fiige minaamin naan hin jedhin booda dhufte zift. Adeellam. Ilaacha isaanittu garagara malee hundi isaanii hawwiin jara saba isaanii abbaa biyyaa godhu. Itti cufee kan karaa gaariitti fakkeessee karaa sharrii jala qabuun mala. I don't know. Maal akka kamtu akka sirrii jiru hin beeynu nuti afaan itti banuu malee. Warri Jawaariin balaaleffatullee afaan banuu malee karaa Jawaartu sirriidhaan beeku. Warri Abiyyitti afaan banullee wallalaan akkanaa kun Abiyyitti afaan banuu malee karaa kamtu sirrii hin beeynu. Warri Marootti afaan banullee afaan banuu malee hin beeynu. Hin geenne koo nuti osoo aadaa fi duudhaa sabni keenya irratti dhalateen bulle osoo akkaataa amantii teennatiin deemne jara keenya deemne gootota hamma lubbuun jiran siif jiraatan osoo wareegama siif kafalan addunyaa kanarraa deeman xiqqeessuu suuraa jaraa gubuu suuraa jaraa gaggaragalchuu miti warma asitti amanuuf qabsaa jiru kanaayyuu arrabsuu qabnu ture. Maal godhaka? Nuyi jara akkatti kabajaa dhooggatee arrabsu xiqqeessu jaraa miti abboota jaraa akaakayyoota keenya qabritti xiqqeessu kana nu bilisoomsuuf qabsaa'e.
جذاك أبصاوت أورمو وانك أبصاوت أورمو رب ما تكشادو بط والله وانك أبصاوت أورمو يجو رب ما تكشادو بط سلوغا ربي ما يثنون ما يادا ما أورمون كوني أورمون مليون شانتما كون حيو في كمي واقول إيه كمي artisti balaw min balaw ibn sheeki balaw ibn qabsaaya balaw mee qabsaaya ma oromo kabajaan akka hayyuutitti kunuunfatte tokko asbiti itti fayyadamte akka harree kiraa gaaf quufte irratti duulte kararraa gatti yellam homa xiqqoo xurii itti faalanii olola itti oofanii yoo kabiraa referodan gatan inni waggaa kudha shan waggaa idama waggaa shantama jireenya ofii guutuu laffa'aa fi bahee gaafa kaan irratti duulteetiin kararraa gatte bifa haarawatti yookiin kadhattuu ta'a yookiin biyyaa ba'a gaafa silaa humna qabu gaafa fira dalagatu isaanii qabsaa ture beeke gaafa jarri mootu akka harree kiraa irraa geeffattee darbite jireenya haaraa eegaluuf dulloomeera dalagachuuf humna qabu sabni isaan qabsaaniif kun immootu saba ka jiruu miti ka du'eeyyuu kun hin yaadanne sadaqanii du'aayii magfiraa irraa kadhachuun haa hafuuti سبا ريفا إذاني قبري كذاتي أرب صبر أستغفر الله العظيم ما لو بيت أمتكين رب ما جراتي ما لف أمتا تري رتي أدانو تاني جرا وان قوتان كان قالوا يادنيت والله يعني يما جرشا جتورا أورمو كيثا نمني أك أنا بالغي وانجر فنسيو نسيو ترى yeroo tokko ufitti boona garuu alhamdulillah edaanii kun nama nagayaati jira wallahi ufitti gamada alhamdulillah ire ufitti gamada namni anarra baalagee oromoo keessa waan jirutti fakkaanne baalagee gadi kawaan ilmoon namaan dalayne dalaydu ka du'aa qabrii baaftee gubdu dhufe ta afaan oromoo dubbattu كريم فجنازة كرجع تشوف إنا لله وإنا إليه راجعون I don't know أني جرى كنا أكيد إبتون الإبا مال أني واتو كإبسو ولا ليو جرى كنا بامل لقلة أونا عنك جراية جبان وانتي جرانا تجراجرو والروان أكثي قرقنا أكمتي إبسوتو نبي أنا تكا وإبسو نبي بيت بيتني يرو وآره وإبسو نبي جرى سورة أبا جفار سورة جنرال سورة جرى أبا غدا غرا غتشوكنا بقى مغلجا وانجي أمدب ما جرى كن ما قال لي متي إسكرانا غيا يجوراما إسكرانا غيا أرثي في جمّا يولدتي هذا سورة وقتي في سورة نتي في سورة أبا جفار غرا غجيتو مالي بولتي غباته أك أبي يدبرت أول أوفاجر سوالت ولدهم نهشالهم كانوا بونجرو كون دزان شالالكم كمويته كدت أبيرك كنته والأمانسيته والجلا كانوا دابر زامبين جرامان النيم مالي زامبي ورا أبريجرو ما إن هرار جيب ما يقولون مال تسورة هيوتا كغرغلتو والغرغلتو جيسه تدالچو تچفاچو علك ما إيه بقى نامني ولول لمان والچفاچفو أبان رأولا سوان دنتو
إسنامو مرمو في كيسة تائه أوكي وتفاجئون إن برباچسو أنن إنجرو حاجنو مالتو كدو إبراكيس كجرو باجا جرامي وريلو بونجران جراني با مالتو سدو إبراكيس ورلو بونجرو كبرو كذا آريس الراجل ديفما قافة شودن ديتون أربسط من شكرال من شكرال وأربسو كانت تموتو أكسنا بيتو أكثر مودنا وأربسو كيسا مودنا وأربسو كيسا وان تو كيسنيم وان نرجع يسنيم تيجي نمنو فاكا بدو خنامتي أنا في همدا شجابر تولولي لبون جرا كنو لكم ستة ترفاية أما لرب سافا يسوع مودنو أنا كأنفاقيات إسنيت تمايشو أنا فهم ذا شيء جابر ولول أستاذني دفاني فكري اسم برسيسو غير يوتيوبي دفان يروكنا ماندارينا شنكرتي وانا كذا كنا دبرما ديبسا ميشا إيرا قدسا جراني وقال مان كانت فكاتا I think اسم برسيسا تران أزما شنكرتي مقالا رادبامت سينا راكا تيرتي كبدا وان دفتورين كيزان دبار تراي أمتا سامونشين كي وان دفتورين كيزان دبار تراي لا الورما ميديا تروهبر كيجي باجرا أمدا شنكرتي اسم برسان ترى إيري شنكرتي وفتي دبيت إيرابيكا ميشا إيرتي سبرا شيما وقال مان كان أستاذ أمسا صوبا كونيله صوبا يتيا دلته أمدا وقال مان كان أكاتا دبرمان ديبو أكاتا ميشان إيراتي قدرت اسم برسان ترى أستاذ أمسا ترى كافوفيت ورا تيك توك ألاتي تيك تاكي هردوفا ألوتا تيك تاك إلمو وقاسة دي أديتو تيك تاكي هردوفا تيك تاك إرغان أفه وقاسة دي وقال مان كان همزان بارسيسا ترى yeroo sani nuti biyya baqaa kana jirra shunkurtiin qaala'e suuqa jaayanii bakka shunkurtiin itti gurguramu qaala'e ammallee ijoollee hedduun istaadni qoola jedhanii qoola moofaa san jedhanii qoola goggogaa san fayyadamaa jedhan bishaan danfisaa haa ta'u waan akkasii haa ta'u fayyadamaa jedhanii dhiirri keenya kun naaf fayaa mire takkamaatiin kaarreen geessu barbaada ani beeku irra ol dhaabuu hedhaa ani akka baandiraatti niitii isaa ol dhaabuu hedhaa firendi isaa ol dhaabuu hedhaa I don't know hinaafa yaa dhiirri oromoo kun waa waraanuu kana jaalata inna qoola san dhiisee qotee bulaan keenya ka barumsan qabne kasiritti shaamsaan dhageeffatin shunkurtii addaan baaseetuma shunkurtii ija nama gubu kan ofitti dibi gariin ka citta'aa'e ka malaaxa'e ka dhiita'e mahajere karam kana jiddu bashitanya badda animo doktori da himbe tan dalaga walitti nama bida yero tokko tokko inni achi waye meeshaan guddachu duruma deebu ajaji gaafa kana attaqaqami waan inni jedhe dhiisanii gizee waan biraa xaqaman meeshaan jira akka abuufee kana akka kaarreetitti guddatu fide style Muhammado yaani Muhammado akka kaarreetti guddifachuu gideeni shunkurtii adajee hudu akkana ta'e afuufee ta'e jechuun akkatti na faame haa an dhoosuuf na bira fida Muhammado afuufee ta'e jechuun so amma yeroo kana ana akkuma qoosaa godhee shunkurtiin qaala'ee minaamin waan jedhu wayi laayivii haa ta'e ustaadha shunkurtii meeshaan guddisuu minaamin duburu malleen erga takka deebite badde hin deebitu minaamin jedhee haa ta'e amma ustaadni gara kaanin barsiisaa jiranii wallaalaa barsiisaa jiranii gara kaanin immootu yuutuub irratti barsiisanii yuutuubiin kun haa xiqqaatu haa guddatu injeeradha akkamitti gurbattiin gurraattiin tun banee injeeraa maxxaachi jedhanii asuma jarman dhaabatanii misaa'ila jarman kana rabbi na baase osoo misaa'ila kooriyaa taate du'eera misaa'ila jarman kanaan kaayiroo iskaandariyaatti asna dhayan ustaadni jechuudha
namnummaan sheekaa kun ina tilabar lubbuu namaa baasuun haraami. Sheekhi maanguddaan kuni misaa'ila jarmaniin achi as dhukaatan. Amma viidiyoo isaan irraa haasa'an san argee bakka suuraa anillee ka gizee miira keessa galee haasa'uuti anillee yoo san akka ammaa kana xiqqoo eeshii kana nyaadhee fuulli nan diriirree bakka waan duratti wayti. I think in beeku anuyyuu suuraa sanniin duraanii sanniin yoo argu uffaanfadhaa. Mucaa sheeka minaamu jedhanii kanarratti wannoo godhan. Maal jettaniin reaction waan jedhamu tokko jira afaan Ingiliffaatiin isin Ingiliffaan beeytan kan. Suuraa kiyya ka moodeelistii warra azaabaa fakkaatu kana fiffidanii